kabajamtoota hordoftoota keenyaa qaroo miidiyaa irraa oduu isaa kanaaf qabanne hangafoota isaanii dursuun isin dhageessifnaa oduu waliin Amin Shubbisiiti. Pirezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afeworqii haala yeroo ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Atileet Taamiraat Tolaa fi Simboo Alamaayyoo atileetii ciccimoo ta'uun filataman. Keeniyaa fi Ugaandaan wal dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru jaarsummaan furuuf mari'achuu yaada kennan. Oduu biyya alaatiin Doonaald Tiraamp biyyoota BRICS kan Itoophiyaan dhiheenya miseensa taate akeekkachiisan. Yukureen waraana keessa jirtu kana keessatti buufataalee xiyyaaraa 15 ol dhabuu beeksifteerti. Kunniin hangafoota oduutii kanaa fi kanneen biroo qabannee bal'inaan walitti deebina. Waraanni yoomiyyuu irra deebi'amuu hin qabu jedhan hidhattoonni naannoo Tigraay. Nageenya naannoo Tigraayitti bu'een gammadoo ta'uu fi waraanni yoomiyyuu irra deebi'amuu akka hin qabne hidhattoonni naannoo Tigraay leenjii haaromsaa fudhataa jiran dubbatan. Rakkoo mudatu waraanaan furuuf yaaluun miidhaa hamaa qaqqabsiisus yaadachiisaniiru. Waraanni obboloota keenya hedduu nu dhabsiiseera, miidhaa waraanaa hunda ijaan agarreerra jedhan. Lola kana irraa wanti argannu hin jiru, yoo jiraates du'aa fi kasaaraa waan ta'eef rakkoo hunda keenyaa mariin furuuf aadaa godhachuu akka qabnus hidhattoonni kunneen dhaamaniiru. Komishiniin haaromsa biyyaalessaa magaalaa Maqalee fi Idaagaa Hamusitti loltoota naannichaa duraanii leenjisuun gara jireenya idileetti akka deebisan taasisaa jira. Leenjii kanaan barnoonni jijjiirama amalaa fi xeensammuu fudhachuudhaan gaafa xumuramu mallaqa ittiin bayyanatanii hojii eegalanis ni kennamaafii jedhameera. Marsaa jalqabaan loltoota 75,000 ol leenjisuuf hojjetamaa kan jiran yoo ta'u, baajanni birrii miiliyoona 6 ol qabamuus eerameera. Keeniyaa fi Ugaandaan wal dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru jaarsummaaf furuuf dubbatan. Pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto, pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni waliin ta'uudhaan wal dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa jaarsummaan xumuruuf akka gidduu seenan himaniiru. Ruuto wal dhabdee naannawa gaanfa Afrikaatti tasgabbii dhabsiisuu danda'a jedhamee sodaatamu kana biyyoonni Afrikaa bahaa Keeniyaa fi Ugaandaan araarri akka bu'uuf ni hojjetti jedhan. Finciltoota Alqaa'idaa waliin hidhata kan qaban loluuf loltoota 10,000 lakkaa'aman Somaaliyaa keessaa kan qabdu Itoophiyaan erga walii galtee ulaa galaanaa biyya Somaaliyaa irraa adda baatee birmadummaa ishee labsatte Somaalilaand wajjin baatii ammajjii 2024 keessa mallatteessite as Somaaliyaan Itoophiyaan wal dhabdee keessa seenteerti. Wal dhabdee kana hordofuun Masriin Somaaliyaa akka tumsitu ibsitee deeggarsa Somaaliyaaf gochuus eegalteerti. Biyyi Itoophiyaa fi Masrii waliin hariiroo gaarii qabdu Tarkiin wal dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru furuuf yaalii taasiftus hanga yoonaa rakkoo kana furuun hin danda'amne. Wiiliyaam Ruutoon walgahii hooggantoota biyyoota naannichaa irratti akka himanitti nageenya Somaaliyaa tasgabbii naannawa gaanfa Afrikaa misoomaa fi daldaltoota haala mijeessuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf nageenya kana dhugoomsuuf ni hojjenna jedhan. Waajjirri pirezidaantii Somaaliyaa ibsa baaseen Hassan Sheikh Mohammad walgahii kana cinatti pirezidaantii Keeniyaa fi Ugaandaa waliin mari'achuu eerullee dhimma dubbii Itoophiyaa waliin qaban irratti jaarsummaan qabamuu garuu hin dubbanne. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Ahmad Mo'allim Faqii Rooyitersitti akka himanitti yaaliin jaarsummaa hooggantoota biyyoota naannichaan taasifame sababa Itoophiyaan ejjennoo ishee hin jijjiiru jetteen mariin kun osoo hin milkaa'in hafuu fi tarii jaarsummaa gama Tarkiin taasifamu bu'aa akka agarsiisuu danda'u amantaa qabaachuu himan. Somaalilaand bara 1991 irraa eegaltee walabummaa ishee labsachuun ofiin of bulchuu haa turtuuyyuu akka biyyaa walabaa tokkotti garuu beekamtii argachuu hin dandeenye. Waliigalteen ulaa galaanaa kun beekamtii Itoophiyaa irraa akka isheen argattu ni taasisa. Mootummaan Somaaliyaa Moqaadishoo jiru garuu waliigaltichi tokkummaa fi birmadummaa biyya ishee kan hubu ta'uu ibsuun fudhatama dhabsiisuun ni yaadatama. Sana hordofee Somaaliyaan waraanni Itoophiyaa Al-Shabaab lolus akka biyya ishee keessaa bahu gaafachuun bakka sana immoo loltoonni Masrii bu'uun ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraa jalatti akka hammataman taasifteerti. Itoophiyaan gama isheen ergama haaraa kana jalatti hammatamuu baattus sodaa nageenyaa waan qabduuf loltoota ishee tursiiftee hidhattoota Al-Shabaab dhabamsiisuu akka itti fuftu ibsuun ni yaadatama. Biyyootni ollaa Itoophiyaa, Somaaliyaa, Eertiriyaa fi Masriin Itoophiyaa irratti waltumsuuf waliigaluun isaanis ni yaadatama. Atileet Taamiraat Tolaa fi Simboo Alamaayyoo atileetii ciccimoo bara 2024 ta'uun filataman. Atileetonni Itoophiyaa Taamiraat Tolaa fi Simboo Alamaayyoon badhaasa atileetii cimtuu fi cimaa waggaa kanaa injifataniiru. Atileet Taamiraat Tolaan badhaasa atileetii cimaa istaadiyeemiin alaa injifateera. Atileet Simboo Alamaayyoon ammoo gama isheetiin badhaasa atileetii guddattuus injifatteerti. Atileet Taamiraat Tolaa bara dorgommii kanaatti riikardii maaraatoonii Olompikii fi Berliin fooyyessuun injifachuun isaa ni yaadatama.
akkasumas dhalattuun Itoophiyaa lammii Neezerlaand atileet Siifan Hasan badhaasa atileetii cimtuu istaadiyeemiin alaa akkasumas waliigala atileetii cimtuu bara 2024 ta'uun injifatteerti. Pirezidaantiin Eertiriyaa Isayyaas Afawarqii haala yeroo ilaalchisuun ibsa miidiyaaf kennan. Pirezidaantiin Eertiriyaa Isayyaas Afawarqii TV mootummaa isaanii irratti dhihaachuun waa'ee dhimmoota yeroo irratti gaaffiif deebii taasisaniiru. Pirezidaanti Isayyaas waa'ee waliigaltee Somaaliyaa, Masrii fi biyyi isaanii Eertiriyaan taasisan Itoophiyaatti ammoo keessumaa haala naannoo Tigraay keessa jiru akkasumas waa'ee pirezidaantii haaraa Doonaald Tiraampis dubbataniiru. Pirezidaantichi waa'ee naannawa keessa jirru irratti yaada kennaniin alatti bu'uura misooma bishaanii, enerjii, ijaarsa mandara waliin jiraachuu ilaalchisuun turtii gaazexeessitoota waliin taasisaniin ejjennoo mootummaa isaanii tumsaniiru. Pirezidaanti Isayyaas Afawarqii akkuma yeroo hundaa amma walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa jiruu fi waldhabdeen isheen biyyoota ollaa waliin itti jirtu kan madde heera mootummaa bara 1994 hojiirra ooleedha jechuun dubbatanii. Waraanni Itoophiyaa fi Eertiriyaa akkasumas sababa baadimmeetiif waggoota 20 muddamni biyyoota lamaan gidduu tures bu'aadhuma imaammata kanaati jechuun haasaa isaanii keessatti dubbataniiru. Pirezidaanti Isayyaasitti dabaluun walitti bu'iinsa daangaa biyyoota lamaan gidduu tureef humnoonni alaa itti gaafatamummaa guddaa qabu jedhaniiru. Pirezidaantichi qaxanaa kana keessatti akkasumas gaanfa Afrikaa keessatti walitti bu'iinsa babal'isaa jiru kan jedhan garuu humnoota alaa eenyu akka ta'an maqaa isaanii eeruurraa of qusatan. TPLF jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufee hin fudhadhu jedhee waraanatti seenuun Eertiriyaa keessatti bakka 70 olitti xiyyeeffachuun rokkeettii fageenya dheeraa deemuun haleeleeraa jedhan. Itti dabaluunis mootummaa isaanii waraana dhiiga dhangalaasu keessa seenuurra yeroo hundaa akka of qusatus dubbataniiru. Walumaa galatti kaayyoon mootummaa isaanii qaxanicha keessatti nagahaa fi tasgabbii bakka bu'uu ta'uu himuun humnoonni alaa akka gidduu seenaniif qaawwi akka hin banamneef akka hojjetanis ibsaniiru. Waraana naannoo Tigraay keessatti geggeeffame keessatti waraanni isaanii mootummaa Itoophiyaa deeggaruun hirmaachuu isaanii kan yaadatamu yoo ta'u waliigaltee Piriitooriyaa waraanicha dhabamsiiseen booda garuu mootummaa lamaan gidduutti hariiroon nagahaa qabbanaa'ee ture. Itoophiyaan erga ulaa galaanaa argachuuf Somaalilaand waliin waliigaltee wal hubannoo mallatteessiteen booda Somaaliyaa waliin akkasumas sababii hidha haaromsa guddichaatiin Masrii waliin ija diimina keessa akka jirtu ni beekama. Keessattuu erga Itoophiyaan hulaa galaana diimaa irratti hulaa bahaa galaa akka qabaattuuf fedhii qabaachuu ifa taasisteen booda kallattiidhaanis ta'u kallattiidhaan ala Eertiriyaan gammadduu akka hin taane ibsamaa ture. Kanaanis pirezidaantiin Somaaliyaa yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti yeroo 3 ol gara Eertiriyaatti deddeebi'aniiru. Pirezidaantii Isayyaas odeeffannoo sobaa humnootiin alaatii fi leellistoonni karaa miidiyaa sabaa himanii fi miidiyaa hawaasaatiin tamsa'anii fi duulli taasisan qaxanichatti walitti bu'iinsa kan cimsuudha jechuun qeeqaniiru. Fedhii ijoon Eertiriyaa gaanfa Afrikaa hundatti biyyoota yaa'aa Abbayyaa fi ollaa galaana diimaatti tasgabbii walta'iinsa akka jiraattuudha jedhan. Eertiriyaan gonkumaa Itoophiyaan tasgabbii dhabiinsa keessa galtee arguuf fedhii kan hin qabne ta'uu himuun waliigalteewwan biyyoota qaxanichaa gidduutti taasifamuun wal amantaa dhabuu akka hir'isuu fi bu'aa qabeessa akka ta'an kaasaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Doonaald Tiraamp biyyoota BRICS kan Itoophiyaan dhiheenya miseensa taate akeekkachiisan. Pirezidaantiin haaraa Ameerikaa ta'uun dhiheenya gara White House galuuf kan jiran Doonaald Tiraamp biyyoonni BRICS doolaara maallaqa haaraan bakka buusuuf yaalii taasisan yoo kan itti fufan ta'e walitti dhufeenyi US waliin qaban kutachuu akka danda'an akeekkachiisaniiru. Yeroo yaalii biyyoota BRICS doolaara maallaqa biraan bakka buusuuf taasisan teenyee ilaaluun dhumatee jira jedhan ergaa fuula X isaanii irratti baasaniin. Gamtaan biyyoota diinagdee guddachaa jiran gurguddoo 5 kan hundaa'ee fi amma Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduun miseensa ta'aa kan jiran BRICS maallaqa mataa isaanii olaantummaan doolaara Ameerikaa cabsuu yaaluuf yaalii gochaa jiran tureera jechuun qeeqa isaanii keessatti kaasaniiru. Yaadni waa'ee maallaqa doolaaraan dorgomuu uumachuu bara 2010 irraa eegalee biyyoonni miseensa gamtichaa kan ta'an karoora isaanii keessatti kan ka'an yoo ta'u keessummaa qoqqobbii adda addaa US Raashaa irraa keessuu akkasumas dorgommii daldala Chaayinaa Ameerikaa waliin taasiftu hordofee erga yeroo dhiyootii ajandaa guddaa ta'eera. Biyyootni kunneen sirna daldala addunyaa keessatti olaantummaan doolaarri qabu biyyi isaanii dhiibbaa alaaf kan saaxiluu fi dantaa biyya isaanii eegsisuuf akka isaan daangessu himaniiru. Tiraamp biyyoonni BRICS maallaqa doolaara Ameerikaa bakka bu'u haaraa akka hin uumne waadaa akka galan
yookaan maallaqa kan biraa kamiinuu doolaara Ameerikaa humna guddaa qabu bakka buusuuf akka hin tumsine gaafannaa jedhan. Ta'uu baannaan daballiin taarifaa dhibbantaa dhibba akka isaan eeggatuu fi yeroo oomisha isaanii gabaa Ameerikaatti gurguruuf nagaa itti dhaammatan ta'a jechuun akeekkachiisa jabaa kennaniiru. Tiraamp itti dabaluun carraan BRICS itti doolaara Ameerikaa sadarkaa daldala addunyaatti bakka buusuu danda'u hin uumamu jedhan. Biyyi yaalii doolaara Ameerikaa mallaqa biraatiin bakka buusuuf yaalu yoo jiraate Ameerikaatti nagaa dhaammachuu qaba jechuun fuula Tiwiitara yookaan X isaanii irratti maxxansaniin himaniiru. Haalli kun itti fufee yoo Ameerikaan taarifa qoqqobbii fi gargaarsaa dhaabdee miidhaa guddaan biyyoota akka Chaayinaa oomisha isaanii hedduu gabaa Ameerikaatti gurguratan dabalatee biyyoota guddachaa jiran kan akka Itiyoophiyaa liqii fi gargaarsa argatan irratti yaaddoo guddaa uumeera. Itiyoophiyaan jalqaba bara 2024 irraa kaastee miseensa guutuu biyyoota BRICS keessaa tokko taateerti. Biraazil, Raashiyaa, Hindi, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa hundeessitoota BRICS yoo ta'an Itiyoophiyaa, Masrii, Iraan, Saawud Arabiyaa fi Emireetota Araba gamtoomanii ifatti gamtichatti makamaniiru. Biyyoonni gara 40 ta'anis BRICSitti makamuuf fedhii isaanii agarsiisaniiru. Walgahii BRICS bara kanaa onkololeessa 22 hanga 24 bara 2024 Raashiyaa Kaazaanitti geggeeffame irratti dhimmi mallaqa biyyootni BRICS uumuu ijoo dubbii ta'eera. Ameerikaan doolaara akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa waan jirtuuf olaantummaa doolaarri Ameerikaa addunyaa irratti qabu cabsuun dhimma murteessaa ta'uu pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin kaasaniiru. Akka gabaasni IMF agarsiisutti sirni daldala addunyaa yeroo kanaa doolaara Ameerikaa irratti kan hundaa'u yoo ta'u, daldala mallaqaa hundaa keessaa dhibbantaa 90 qaba jedhan. Hanga bara 2023tti daldalli boba'aa dhibbantaa 100 doolaara Ameerikaatiin raawwatama. Akeekkachiisa kana hordofee biyyoonni miseensa gamtichaa kan ta'an hanga ammaatti yaada kennan hin jiru. Oduu biraatiin ministeerri haajaa alaa Israa'el paartii kamiyyuu Siiriyaa keessa jiru deeggaruuf yaada hin qabnu jedhan. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Sa'ar wiixata darbee akka beeksisanitti Israa'el waldhabdee Siiriyaa keessatti deemaa jiru keessatti dhaaba kamiyyuu deeggaruuf akka hin yaadne kaasaniiru. Sa'ar koonfiraansii nageenyaa Israa'el qopheessite irratti yeroo hirmaatan akkas jedhan. Israa'el kallattiin sochii waraana kanaaf qaama taatee osoo hin taane haala Sooriyaa keessatti mul'atu itti dhiheenyaan hordofaa jirti jedhan. Kanaan dura ministeerri muummee Beniyaamin Netaniyaahuun mootummaan isaanii haala Siiriyaa keessatti mul'atu itti dhiheenyaan hordofaa jiraachuu fi waan isaan dantaa keenya murteessa jedhan eeguuf kutannoo qabaachuu himanii turan. Akka lakkoofsa Awurooppaatti sadaasa 27 baadiyyaa dhiha Aleeppoo keessatti gareewwan mormitoota hidhatanii fi humnoota mootummaa Bashiir al-Asaad gidduutti walitti bu'iinsi uumamee ture. Boodarra garee mormitoota magaalaa Aleeppoo kan to'atan yoo ta'u, itti aanuunis dilbata darbe bulchiinsa Idlib guutumaa guututti to'ataniiru. Gama biraatiin ammoo wiixata galgala waraanni biyyaalessaa Sooriyaa qaama duula dhaabbata finciltootaa irratti baneen giddugala magaalaa Tal Rifaat to'achuu himeera. Oduu biraatiin Yukureen buufata xiyyaaraa ishee irra caalaan waraanaan barbadaa'uu ibsite. Yukureen buufata xiyyaaraa siivilii 20 kan qabdu yoo ta'u, isaan keessaa muraasa karaa itti bantu barbaadaa jirti. Yeroo ammaa lammiilee Yukureen biyya alaa deemuu yoo barbaadan baaburaan yookaan daandiin gara biyyoota ollaa erga imalanii booda achirraa yaabbatu jedhama. Erga bitootessa bara 2022 Raashiyaan Yukureen irratti duula addaa eegaltee as buufanni xiyyaaraa 15 barbadaa'uu himaniiru. Yeroo ammaa lammiilee Yukureen biyya alaa deemuu yoo barbaadan baabura fayyadamuun gara biyya alaatti akka bahu himaniiru. Raashiyaan dhaabbilee buufata doonii Yukureen yeroo 60 haleellaa raawwachuun dhaabbilee 300 fi dooniiwwan siivilii 22 barbadeessuu ibsaniiru. Inspektaroonni nageenya akka qaban yoo mirkanaa'ee fi murtoon siyaasaa murtaa'e Yukureen buufata xiyyaaraa lixaa Yukureen Lviv keessatti argamu bara 2025tti tajaajilaaf banuu akka dandeessu dubbataniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yukureen misaa'ila fageenya dheeraa bakka Raashiyaa keessa jirutti akka furguggistu kan hayyame yoo ta'u, itti aansuunis Raashiyaan misaa'ila fageenya giddugaleessaa Oorshineek gara Yukureenitti furguggisuun yaadannoo yeroo dhihooti. Dhiheenya kanas biyyoonni dhihaa Yukureen meeshaa niikuleeraa hidhachiisuu akka danda'an gabaafamaa tureera. Dhimma kanarratti Putiin Yukureen meeshaa niikuleeraa yoo argatte Raashiyaan meeshaa niikuleeraa fayyadamuudhaan deebii kennuu malee filannoo biraa akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun yeroo ammaaf qabanne kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Oduu waliin kan isin waliin ture an Amiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.